Harka fuunee ollee oltanii daawwattootaa fi hordoftoota JMN irraa oduu isinitti himnaa oduu galgala kanaa kan isinitti himu ani Lammisereeti. Rakkinni daandii konkolaataa jiraattota aanaa Hawwii Guddinaa fi Daaroo Labuu rakkisaa jiraachuun dhaga'ame. Sababa daandii konkolaataa hin qabneef rooba wayita gannaa fi birraa roobaa jiruun jiraattonni godina Harargee dhiyaa aanaa Daaroo Labuu fi Hawwii Guddinaa rakkina daandii konkolaataa wal qabate rakkoo cimaa keessa jiraachuu qonnaan bultoonni aanaalee lameen JMN'tti himan. Godina Harargee dhiyaa daandiin aanaa Daaroo Labuu fi Hawwii Guddinaa wal qunnamsiisu waan hin jirreef jiraattonni aanaa Daaroo Labuu wayita magaalaa Hawwii Guddinaa Miliqaa irraa gara Machaaraa imalan fageenya kiiloomeetira 42 ol lafoodhaan kan imalanii fi dabree daandiin humna hawaasaatiin soqamee magaalaa Miliqaa'ee wal qunnamsiisu motorsaayikiliin kan imalchiisu ta'us sababa rooba gannaa roobaa tureen daandiin humna namaatiin soqamee tures ciccitee waan badeef qonnaan bultoonni aanaalee lameeni magaalaalee kanneen dhaqanii oomisha isaanii gurguranii galuudhaaf rakkoo hamaa keessa jiraachuu jiraattonni JMN'tti himanii turan. Daandiin aanaa Hawwii Guddinaatii fi Daaroo Labuu geessu duraanumaa karaa aanaatiinis ta'ee karaa godinaatiin kan hojjetame yoo ta'u daandiin kun akka hojjetamuuf uummanni yeroodhaa gara yerootti godinaa fi aanaatti iyyachaa turullee dubbatan. Manni barnoota mootummaa naannoo Oromiyaatiin naannoo Tigraay keessatti ijaaramaa ture xumuramuu dhaga'ame. Deeggarsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin manni barnoota Tigraay magaalaa Shiree keessatti ijaaramaa ture. Manni barumsaa ifaa boru sadarkaa lammeessaan ijaaramee xumuramuun tajaajilaaf qophii ta'uu waajjirri barnoota magaalaa Shiree beeksiseeti jira. Akka itti gaafatamaa waajjira barnoota magaalaa Shiree obbo Gabramadiin Wallagorgis beeksisetti ijaarsa mana barnootaa kanaaf baajanni mootummaa naannoo Oromiyaa birrii miiliyoona 179 itti bahuudhaan ijaarsi mana barumsaa kanaa guutumaan guututti mootummaa naannoo Oromiyaatiin kan ijaarame ta'uu ibseeti jira. Manni barumsaa sadarkaa lammeessaa ijaarame kun dareewwan barnootaa fi kutaalee barnootaa barbaachisan kanneen akka mana kitaabaa laaboraatoorii fi wirtuu ICT kilinika jiddugaleessaa kan guuttatee fi bara 2017tti barattoota 2160 keessummeessuudhaan barsiisuu kan danda'u ta'ullee ibsameeti jira. Manni barnootaa sadarkaa lammeessaa ifaa boruu kun lafa hektaara 4.2 irratti kan ijaaramee fi ijaarsi isaa baatii 10 keessatti ijaaramee xumuramu hojii gaggeessaan piroojeektii kanaa obbo Galataa Caalaa himeeti jira. Daandiin xayyaara Itoophiyaa badhaasa Star Wide Award jedhamu kan bara 2016 argateeti jira. Daandiin xayyaara Itoophiyaa bara 2016tti dhaabbilee mootummaa keessaa dhaabbata mootummaa hojii si'ataa kan jedhamuudhaan dorgommii dhiyaatee ture sagalee uummataa caalmaadhaan mo'achuudhaan badhaasa Star Wide Award jedhamu kan bara 2016 argachuu hojii gaggeessaan daandii xayyaara Itoophiyaa beeksiseeti jira. Hojii raawwachiisaan olaanaan daandii xayyaara Itoophiyaa obbo Masfiin Xaasaw badhaasicha argachuutti gammaduudhaan badhaasichi kan gammachuu qofa osoo hin taane caalmaatti hojjechuuf hamilee kan nuuf ta'u jechuudhaan daandiin xayyaara Itoophiyaa bara kanattis hojii boonsaa hojjechuudhaaf of qopheessuu himuudhaan gara fuuldurattis kana caalaa jabaatanii akka hojjetan dubbatanii jiran. Wallabdeen Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti deemaa jiru fudhatamaa kan hin qabne jee Somaaliyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Riichaard Raayiliin bal'ina oduu tanaatiif Lubee Girmaa. Ameerikaan waldhabdeen Itoophiyaa fi Somaaliyaa karaa dippiloomaasiitiin akka furamu hubachiiste. Somaaliyaatti ambaasaadara Ameerikaa kan ta'e Riichaard Raayilii waldhabdeen Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti deemaa jiru karaa dippiloomaasiin akka furamu kan hubachiisanii fi haala amma jiru kuni karaa dippiloomaasiin akka furamu hojjechaa jirra jedhan. Ambaasaadar Raayiliin afgaaffii imbaasii Ameerikaa Moqadishoo argamutti VOA waliin turtii taasisaniin waliigaltee wal hubannoo Somaalilaand mallattaa'e hordofee waldhabdee Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti uumame mariidhaan hiikamuu akka qabu dubbatanii jiru. Haala kanaan kan nama gaddisiisuu fi jeequmsa kan kakaasu jechuun kan ibsan ambaasaadar Raayiliin ejjennoo Ameerikaan waliigaltee wal hubannaa Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduu mallattaa'e irratti qabdu ilaalchise nuti waliigaltichaaf beekamtii hin kenninu karaa dippiloomaasiitiin furuudhaaf garuu yaalaa jirra jechuun dubbatan. Dabalataanis marii marsaa sadaffaa Turkii keessatti gaggeeffamu irraa bu'aa gaarii akka argamu abdii qabaachuus himanii jiru. Ambaasaadarichi waldhabdeen humnoota Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu mudatu kamuu fudhatama akka hin qabne cimsanii kan dubbatan yoo ta'u namni kamiyyuu waldhabdee yookaan waraana gosa kamuu fudhachuu hin danda'u jechuun hawaasni addunyaa furmaata argachuudhaaf itti fufiinsaan hojjechaa akka jiru mirkaneessanii jiru. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota JMN oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaannee kanan gammaatti caqasaa turtanii qophiilee JMN afaan wajjin turtii gaarii.